Nagaan waaqayyo siniif haa baay'atu. Hordoftoota YouTube chaanalii Fayyuu Jaalala akkam jirtu? Nagaa keessanii an baay'ee nagaa kiyya galata waaqaa ta'u. Wanta baay'ee nama ajaa'ibu biyya keenya kana keessatti namni ni hatamee du'aa isaatti argama, meeshaan ni hatama, wanti hundumtuu bifuma wal fakkaataadhaan ni hatama jechuudha. Qabeenyi namaa jechuudha ni hatama. Konkolaataan illee namni tokko konkolaataa isaa gaafa kan dhuunfaa isaa godhatu qulfii mataa isaa qabaachuudhaan jechuudha kan inni mirkaneeffatu. Konkolaataan kun kan kooti kan jedhu qulfii qabatee deemeetu dhaabees gaafa deebi'ee dhufus kan banu qulfii isaatiin. Garuu biyya keenya keessa hannaa fi yakki hammaataadha, baay'ee hammaateera. Kanuma wal qabatee jechuudha. Har'a wanti baay'ee nama ajaa'ibu immoo mana amantaa keessa konkolaataa seenee dhaabbatee hattuun tokko baay'ee daffaarii taate seentee hatuun ishii baay'ee nama ajaa'ibeera jechuudha. Konkolaataan tokko jechuudha. Abbaan konkolaataa beetakiristaanii Shoolaa Yekkaa Mikaa'elii bakka jedhamu Finfinnee keessaa jechuudha. Shoolaa Yekkaa Mikaa'elii bakka jedhamu Finfinnee keessaa beetakiristaanii keessa konkolaataa isaa dhaabee ture jechuudha. Isa booda konkolaattonni kan biraallee jiru beetakiristaanii sana keessa kan dhaabbatanii. Egaa namichi kun sagantaa waan qabuuf konkolaataadhuma isaatiin dhaqee konkolaataadhuma isaa achi dhaabeetu gara itti aanutti deemeera. Hattuun kun garuu isa hordoftee furtuu wal fakkaatuun yookaas maaster kii kan jedhamu qulfii isa guddaadhaan konkolaataa kana banee yeroo inni hatee fuudhuu deemuudhaaf jedhu garuu waaqni hin ganneen jechuudha. Konkolaataan kun hin qabame. Konkolaataa kana hatuusaa miti kan nama dhibe mana amantaa keessaa hammamillee haa xiqqaatu mana amantaa tokko keessa seenee hattuun kun yeroo akka kana godhu namoota baay'ee dinqisiiseera jechuudha. Egaa bakka garaagaraatti daa'imman illee ni hatamu, waan hundillee ni hatamu jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun magaalaa guddoo Paaris Faransaay, biyya Faransaay magaalaa guddoo Paaris keessatti wanti jimaata darbe raawwatame. Wanta mucaa yeroo darbe mucaa gara goorooti gaafa qidaamee dhabamee du'aan isaa peestaalii madaabaraadhaan argame faana wanta wal fakkaatutu biyya sanatti raawwate jechuudha. Jimaata darbe raawwate yakki kun Paaris keessatti. Mucaan kun immoo kan raawwate wanti kun gaafa wiixata hojjaa duraati jechuudha. Gochaan isaa waanuma wal fakkaatudha. Egaa yakkoonni akka kana biyya keenya keessa duratti illee hin jiranii. Biyyoota garaagaraallee haa jiraatan malee waan akkana biyya keenya keessatti garuu hammaatee waan akkanaa hin mul'atu. Kanaaf waanuma wal fakkaatuun haaluma wal fakkaatuun wanti hamaan wanti badaanii biyya keenya keessatti babal'ataa jira jechuudha. Innis maali yoo jedhame hidhata karaa miidiyaa garaagaraatiin afuuronni garaagaraa dhaabbata godhatanii bifa hojiitiin akka isaan wal qabatee hojjetamaa jirutu qorannoodhaan bira gahamaa jira jechuudha. Wantoota biyyoota gurguddaa keessatti akka fiilmiitti hojjetamantu biyya keenya keessatti immoo isuma dhugaatii hojjetamaa jira. Wanti kun akka hojiitti akka maallaqa galii argachuuttidha kan inni ta'aa jiru. Egaa mucaan kun Paaris keessatti akka bifa mucaa waggaa 5tiin madaabaraa keessatti argame kanaan isheen immoo saanduqa keessattidha kan isheen argamte. Mucaan kun mucaa durbaa waggaa 12 yoo taatu ganama mana barumsaa deemteetti. Erga mana barumsaa deemtee garuu deebitee sa'aa booda akkuma wal fakkaatuun hin galti ture garuu sa'aa boodaa deebitee hin galle. Abbaan ishee poolis dhaabaatti iyyate mucaan kiyya sa'aatii galtutti hin galle jedhee iyyate mana barumsaatis hin jirtu. Guyyaadhuma sana osoo hin buliin osoo hin ooliin mucaan kun galgala gara galgala keessa du'aan ishee saanduqa keessa kaa'amtee harki ishii hidhamee miilli ishii hidhamee
saanduqa keessatti kaa'amteetu gaamoodhuma warri ishii jiraatan sana duuba kaa'amtee argamte jechuudha. Akkamitti mucaan kun akkana ta'uu dandeesse yookaas akkamittiin reenfi ishii dhufee as taa'uu danda'e sa'aatiidhuma kana keessatti guyyaa kana keessatti yoo jedhamu dubartiin mucaa kana akka kana goote dubartiidha jechuudha. Dubartiidha jechuudha yeroo qorannoon akka kanaan bira gahu jechuudha. Waan nama ajaa'ibu dubartiitu mucaa kana akka isheen gurgurattee mucaa kana gurgurattee reenfa ishee deebistee fiddedha jechuudha. Biyya keenya keessatti illee waanuma akka kanaa ta'aa jira. Akka namni gurguramu ijoolleen xixiqqoon akka gurguraman jechuudha. Kanaafuu biyyoonni garaagaraas wanta biyyoonni garaagaraa hojjetan biyyi keenyas hojjechaa jirti jechuudha. Galiidha. Dubartiin kun yeroo baay'ee akka isheen waan akka kanaa hojjetaa turte qorannoon poolisii bira ga'e jechuudha. Daa'imni kun maqaan ishee Lolaa jedhamti. Dubartittiin mucayyoo kana akka kana taasistu immoo mucayyoo barattuu kana umuriin ishee waggaa 12 ta'e kan adamsitee qaama ishee gurguratte kuni Dahaabiyaa jedhamti jechuudha. Isheenis dubartiidha. Dahaabiyaa jedhamti. Dubartii yakka akka kanaa hojjettu dubartii umuriin ishii waggaa 24ti. Nama isheen faana hojjechaa turte immoo konkolaataadhaan hojii ishee faana hojjetaa ture waan akka kana yeroo isheen akka kana goote nama dhoskaadhaan xalaftee wanta gootee maallaqa fudhattee reenfa immoo saanduqa keessee bakka sana geessitu bakka duraanii bakka maatii geessitu sana kan ishee faana hojjetaa ture konkolaachisaa ni qabdi jechuudha. Dhiira kan ta'e nama umuriin isaa 43 ta'e dhiira jechuudha. Dhiira umuriin isaa 43 ta'e faana walii galteetu isheen hojii akka kana akka biizinasiitti hojjetti. Dabalataan immoo wanti akka yakka kana ishee irratti barame akka qabamtu ishee taasise nama tokko hojii kanatti akka inni makamuuf dhiira kan ta'e akka ishee gargaaruuf hojii kana jechuudha. Nama tokko gaafatteetti jechuudha. Dhiyeenya hicciti kana itti himte. Isa booda hojii akka kana akka hojjettu nama dhoskaadhaan akka akkas gootu ijoollee fa'aa dhoskaadhaan akka akkas gootu ittimte yeroo gurguramu yeroon ani maallaqa argadhu irraa siin qooda hojii akka kana waliin hojjenna jettee nama tokkotti himtee mariisistee turte. Egaa mucaan kun yeroo isheen akka kana taatee argamtu abbaan ishee gaamoo sanarratti namoota bakka sanaa gaamoo sanarra jiraatan hundallee keessummeessee fi akka ergamu jechuudha. Ergamee fi maallaqa nama argatudha. Garuu mucaan sun akka viidiyoon guyyaa sana waraabametti bakka tokko kaameeraan jira waan ta'eef magaala keessa yeroo isheen mana barumsaa seentu viidiyoon guyyaa sana viidiyoon haaluma nageenyaatiin waraabameen dubartiin kun mucaa kana faana akka mana barumsaa keessa seente viidiyoon agarsiiseera jechuudha. Dabalataan immoo saanduqa yeroo isheen fiddee naannoo sana keessu saanduqa sana viidiyoon agarsiiseera jechuudha. Garuu waan nama ajaa'ibu jechuudha. Yakka kana erga raawwatte dubartiin kun qorannoon poolisii kan agarsiisu qorannoo mana yaalaa garuu mucaan kun humaa akkaan hin rukutamne hin tuqamne harki ishee hidhaadha miilli ishee hidhaadha garuu oksijiinii dhabdeetu kan isheen duute jedhama. Egaa biyyoonni garaagaraa akkamitti akka isaanii nama ajjeesuu danda'an ni beekama. Mana affanamaa mana oksijiiniin keessa hin seenne keessa kaa'anii akka ashaaraan hin mul'annetti lubbuu ishee dhabamsiisuu danda'u. Isa booda waan godhan godhu jechuudha. Wanta barbaadan sana wanta baay'eetu hojjetama waan ta'eef mucaan kun haala kanaan lubbuun ishee kan darbe bifuma wal fakkaatuun biyya keenya keessatti wanti baay'een ta'aa jira jechuudha. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Biyya keenya keessatti of eeggannoo baay'eetu barbaachisa kana booda jechuudha. Daa'imni ni hatamu, namni guddaan ni hatama, meeshaan ni hatama, konkolaataan ni hatama. Sa'aatillaa fi bakka sa'aatii tokko booda namni socho'u baay'ee sodaata. Amma erga mucaan sun daa'imni waggaa 5 sun bifa kanaan dheengadda kana akka kana ta'e namoonni baay'ee of sodaataa jechuudha magaala keessatti magaala Finfinnee kana keessatti tokkoffaa ijoollee isaanii hojjettuu yookaan gargaartutti dhiisuu baay'ee sodaatu. Kanaan duras ijoolleen lama obbolaan lama hojjettuudhaan ajjeefamanii qalamanii kan jedhu jira. Innillee baay'ee namoota laphee isaanii dadhabsiisee jira jechuudha. Dabalataan immoo mucaan kun bifa kanaan yeroo butamee ammuma safara keessa ollaa keessa butamee
ajjeefame immoo fidamee kaa'amu ammas namoonni baay'ee teenshinii jechuudha yaaddoo keessa galu jechuudha. Biyya keenya keessa immoo akkuma beektanii namni yoo hojjete malee jiraachuun hin danda'amu, yoo socho'e malee jiraachuun hin danda'amu. Namni immoo obboloota isaa qofa fira maatii isaa qofa of bira kaa'ee maatii isaa eegsifachuu hin danda'u. Hunduu jireenya mataa isaa jiraata waan ta'eef gargaartuun immoo dirqama nama barbaachisti. Bifa kanaan namoonni illee baay'ee bakka kana booda akka hojii dhiisanii akka nama amanuu dadhabanii akka bakka waan akkana ijoollee isaanii manuma ta'anii rakkatan kana kan isaan murteeffataa jiranii. Bifa kanaan garuu itti fufuun hin danda'amu. Seerri biyya keenyaas osoo nuu sirrate osoo qajeelee nama waan tokko miidhe nama balleesse irratti tarkaanfiin yeroo jalqabaatiif nama rifaasisu tokko osoo ta'e namni nama tuqu daa'ima namaas fuudheen deemu daa'ima namaas hin ajjeesu daa'ima namaas hin hatu meeshaa namaas hin hatu biyyattiin nagaa argatti jechuudha. Innaa maalumaafuu waan hundi isaayyuu baay'ee nama sodaachisa wanti amma haala amma keessa jiruun biyyi keenya. Biyya keenyaaf waaqayyo araara haa buusu isiniin jedha. Isiniin illee nagaa isiniif haa kennu bakka jirtanitti.